Gama raawwii hojii ministeerota kurmaana sadaffaa guyyoota dhibbaa ilaalchisuun ministeerri aadaa fi ispoortii Shawwiit Shaankaa raawwii ministeera isaanii irratti ibsa kennaniiru. Mootummaan damee ispoortiif xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jiraachuu aadde Shawwiit himan. Jijjiiramaan dura ilaalchi misooma ispoortii akka waan qananiitti ilaalaa ture. Jijjiiramaas guutummaatti jijjiirameera jedhaniiru. Mootummaan amma bajeta olaanaa baasee ijaarsa istaadiyeemota sadarkaa idil addunyaa eeggatan xumursiisuuf hojjetaa jira jedhaniiru. Kanaanis fakkeenyaaf ijaarsa istaadiyeemii Adee Ababaa 82 irra ga'eera jedhaniiru. Istaadiyeemiin Aqaaqii Qaallettii 91 irra, Bahar Daaris 90 irra fi kan Direedawaas 99 irra ga'eera jedhaniiru. Misoomni waliigalaa ispoortii irratti hojjetamaa jiru. Damichi Itoophiyaa giddugala ispoortii fi atileetiksii maqaa ishee addunyaatti beeksisanii akka taatu taasisaa jira jedhaniiru. ትላልቅ ዓለም አቀፍ ስፖርታዊ ኩነቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ሆኗል። amma taateewwan ispoortii idil addunyaa gara Itoophiyaa akka dhufan ta'eera. Hundi keessanuu akkuma beektan Itoophiyaan ispoortii atileetiksiitiin gootota akka Abbabaa Biqilaa fa'aan beekamti. Garuu ammoo atileetotni keenya garas deemanii dorgomu malee waggoota 60 darbanii fi Itoophiyaan dorgommii atileetiksii qopheessitee hin beektu. Yeroo jalqabaatiif baatii kanatti dorgommii atileetiksii guyyaa tokko dinqiiwwan itti mul'atan kan qopheessine. Dorgommii taasifame kana bu'uura godhachuudhaan bara 2027tti dorgommii sadarkaan isaa gulantaa tokkoon isa kan ammaa kana caalu abbaa warqee akka qopheessinuu fi hooggansi kutaa dorgommii atileetiksii addunyaa dorgommicha as dhufee daawwachaa ture murteesseera. Kanaafuu hojiin misoomaa fi investimentii damee ispoortii bu'aa qabatamaa buusaa jira. የሚታይ የሚጨበጥ ውጤት ነው። Waltajjii gamaagamichaa irratti hojiin qulqullina barnootaa fooyyessuuf ministeera barnootaan waggoottan jijjiiramaatti hojjetamaa jiruus ilaalameera. Qulqullina damee barnootaa mirkaneessuuf hojiin hojjetamaa jiru lafa qabachaa jiraachuu ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa himaniiru. እውቀት ሁሉም ነገር ከስራ ጋር አብሮ የሚሄድ እንጂ በአቋራጭ የሚገኝ ነገር የለም የሚለውን ነገር እንዳይዙ ነበር የሆነው እና አሁን እሱን እንዲይዙ እያደረግን ዲግሪ የምታገኘው ሰርተህ አጥንተህ አውቀህ ቤኩምሲ ፊ ወንቲ ሁንዲ ሆጂ ቀበተማን ካንሰፈረሙ ማሌ ከራ ቀጣሙራን ወንቲ ተኡ ሂንጅሩ ኢሳ ጀዱ ለፈ ቀበቺሳ ጅራ ዲግሪ ከን አርገቱ ሆጀቴ qottee fi beektee ta'uu qaba kan jedhu fakkeenyaaf amma yuunivarsiitiiwwan keenya namni kun beekumsa akkasii akka qabu ni mirkaneessina jennee kennina. Yoo akkas hin ta'in guutummaa hawaasattuu gaga'ama. Amma adeemsichi sirrii ta'uu barataanis maatiin barataas hubatee jira. ተሰብ በደም መረዳት ጀምሯል። qulqullina barnootaa fooyyessuuf hojii eegalamee kanaan ammaratti barattoota ሚሊዮona 8tiif maaddin dhiyaataa jiraachuus yaadachisan. የመጨረሻው ያለን ዴታ የትምህርት ቤት ምገባን በሚመለከት ወደ 8 ሚሊዮን ደርሰናል። 8 ሚሊዮን ልጆች ragaan inni dhiyoo nyaata manneen barnootaa keenya akka agarsiisutti barattoonni miiliyoona 8 manneen barnootatti nyaataa jiru. naannootti raawwiin gargar ta'us ifatti aadaan wal gargaarsaa lafa qabateera.